Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, what's up? Ramshaan sani qabadhee dhuferra. Dhaamsi maalii yoo jettan wanni na jibbisiise. Wanni na jibbisiise na haqqisiise. Waa beeqeellee osoo hin ta'in nama maayyime aneetu nama maayyime namaa keessa hin jirre. Laal hayyoonni Oromoodhaa as gubbaa teessanii warra du'e boolla ol guuraan oolinaadha. Laal baharii barraa lagaa fi baddaa daangaa daangatti ilmaan Oromoo dhumaa jiran. Ilmaan Oromoo dhumaa jiran. Yeroo ittiin qabatinaadha. Uummataas sossoosa uummataas dammaysa. Yookaanoo cittoo rafte uummata kakaaftanii uummata na hoosisiisina. Sinii galtee cittoo waa itti diddibanii gartee raphiftee teessu uummatatti hooyitanii hin kaasina takka. Gabbahaati murtii takkarraas giyaadha. Murtii takkarraas giyaa uummata karaarra kaaya. As gubbaa alala tufaan oolina alala waan kute namuu ni beeka. Qalee dhalatee ni beeka waan qalee kute. Waan qalee kute dhiisaadha. Maal goonaa namni wahiin godhaju waan godhu hin dhabu. Sinii galtee ol galaa wanni guyyaa tokkotti mari'atanii hin goone amata shanittuu hin godhamtu. Sinii galtee torbee tokko keessatti yaada burqisiiftanii uummatatti gabbaasuu ni dandeessan. Wanni as gubbaa teessanii alala tufaa ooltaniif alala tufaa ooltaniif wallaahi siin jee uummanni beelaan du'e. Ameerikaa jiru hambargar isaatiif waan harka xooxee ciisa. Biyya Arabaa keessa jiru hamba Arabaatiif kana waan harka nyaatee afaan isaa haqatee ciisa. Hiyyeessi waan nyaatee buluu hin qabu. Harargeen akkasitti jimaasiitiin akkasi buuntee masgiidaa fi hiyyeessaa fi miskiinaa fi kana hedduu gargaaruu turte. Dhaamtee waan dharra sa'a 24 keessaa waqtii takka qoonqoo nyaatti. Wallagga akkasii dhumu jirti. Unooni gartan shaambootti. Uummanni tan nama nyaatee dhuguun fakkaatu nama boolla ol dachee fakkaatan fi hogguu akkasii ilaalanii. Akkasumaanuu kun hin jiraatin haadhaa yaadhumaadha. Kaanis dhumuuf dhumee karabbiin gartee yeroon isaa keessa dhume kaanis faca'ee kun ala rooba keessa jira. Waan kutee alala tufaan oolinaadha. Uummata gabbahaadha. Uummata gabbahaa. Mana namaa taatus hambaa nyaannee jiraachuu jirra. Isinii galtee biyya Ameerikaa jiru hambargar isaa liqimsee cimmaaqa isaa irratti xooxee karaa bobbaasaa karaa hirriba isaa deema. Hiyyeessii dhumuu jira. Uummata gabbahaadha. Warri dimokiraatii qabdan warri biyya gartee biyya waa itti dubbatanillee dubbiin isaa bakka geessu jirtan uummataa sagalee ta'a osoo hin ta'in uummata karaarraa kaaya. Uummanni afaan wal tahe wahii tolcha. Amma yoo isin afaan tokko taatanii ichi gabbaatan uummanni gabbahee falmata. Yaa jara kee waan kute alala tufaa ooluu waan kute dubbachaa ooluun bu'aan fittu. Waan nama waliin dhufeetuutu haasawaa burqisiisee uummatatti hin gabbaha. Uummanni lafarraa dhumuu jira. Dilli mana keessa jiru kun akkatti olee bulee isaaf rabbii beeka. Namuu biyyarraa nama qaba. Itti bilbilaa gaafadha. Harka 100 harka 20 yoo taate malee harki hanga kaan 80 nafe sa'aat akka nyaatee jiraata.
Tanaaf uummata keenya lubbuun guraarinaadha. Uummanni qaamaa qalbiin afaan banee haa jee isin eeggachuu jira. Isin eegaltee yaa hayyoota waan kute alala tufaan oolina. Waan kute dubbachaa ooluun bu'aan fittu. Ol garagalaadha mari'adha marii bareedduun ta uummata quubsitu. Tanamaa fi lafallee quubsitu uummata gabbaadha. Uummanni ogguus afaan tokko ta'ee bineensa nyaatu kana irraa oofa. Abiyyi Ahmad taate Abiyyi Ahmad ifi nyaattee dhuyita. Masaraa keessa jirta. Milishaan ati uummata gad ergite uummata lafarraa xaragaa jira. Abiyyi Ahmad akka kanatti addunyaa kanarratti waartu. Addunyaa kanarratti waartu garaa dachee ni galta. Rabbiin irraa si gaafachuu ta'a. Lubbuu namaa takka dila ajjeeftaa na dhiisi. Lubbuu namaa takka ajaja keetii ala ilmi tokko gabbahee waraanni tokko gabbahee nama tokko hin ajjeesu. Addunyaa kanarratti waartu irraa deemta. Ammoo jabaa waa hundarra jabaatu sirraa kafaluu ta'a. Jabaa sirra jabaatu kasi gubbaa jiru ka dhiyeessii bari yookaan agarteemi jabaa sirra jabaatu waajiba keessee kannuu ta'a. Tanaaf uummata hayyoota uummanni haajii afaan banee isin eeggachuu jira. Uummatatti daddafaadha marii bareedduun ta uummata quubsitu ta uummata afaan tokko taasiftu gabbaa. Miidiyaa sanarra teessanii anuunumaan haasa'anii nan haasa'u fakkaatan akka qiyyaa haasa'uu ni ga'a. Isin hayyootaami tan haasa'u kana nuu dhiisaadha. Yaa ol garagalaa fi haasawaa wal mari'adha. Uummata gabbaa uummataaf haasa'u tokko kanna. Uummanni bineensa nyaatu kana gabbee firraa tufu. Tanuma dhaamsa kiyya kana. Dhume uummanni lafarraa. Ani dhaamsa kiyya kana. Hayyootaaf hin dhaamsa kaa'e.